Ashamaa harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaayinaal Fuwaad Shawuu jalatti argamtan nageenya keenya kabajaa fi ulfina bakka jirtan maratti isin biraa haa gahu jecha mee har'a immoo yaada tokko yookiin immoo waa tokko irratti waan kaafnee dubbannutu ni jira jechuudha. Egaa lammii kiyyaa bakka jirtan hundatti nageenya isiniif hawwa gara kiyyaan jechuudha. Bakka jirtan maratti kanneen biyya ormaa biyya adda addaa keessas jiraattan jechuudha. Egaa rakkoonni baay'atteettisi rakkoo kana rabbiin haa furu jecha du'aayii walii gochuun waliif dhimmuunillee gaarii natti fakkaata. Amma tokko maaliif dhukkubni keessan dhukkuba keenya, miidhamni keessan miidhama keenya, Oromoon kamii keessan jechuudha. Egaa amma yeroo tokko namni sababa paartii adda addaa deeggaruun akka wal jibbuu wanta akkasii kuni ni uumameetu jira. Jaarraa ammaa keessatti jechuudha ilmaan Oromoo gidduutti waan akkasiitu uumamee jira. Wal qoqqoodee jechuudha namni sababa akka waan dhiiga tokko hin ta'initti akka ormaatti wal ilaaluu zabana. Sababa paartii tokko deeggaruutiif jecha waan akkasiitiif jecha mee ati warra ilaalcha akkanaa waliif qabanuuf fakkeenyaaf waan paartii kana deeggartuuf inni kun waan paartii kana deeggaruuf jibbamuu qaba yookaan immoo oromummaan irraa mulqamuu qaba kan jedhanii fa'itti amanantu jiru waan akkasii ija hammeenyaatiin kan wal ilaalantu jiru beektaa mee ijoollee kanaaf mee obboleessi keenya kun bukkee keenyatti argamu mee gaafii tokko nan gaafadha sana booda gara dhimma keenyaatti seenna jechuudha mee kabiroo ijoollee akkanaatiin yookaan immoo lammii akkanaatiin maal jettame? Dursa nagaa fi kabajni an qabu isin haa ga'uun jedha hordoftoota chaanaalii Naayimar Fuwaad bakkuma jirtanutti nagaan keessan isiniif haa ta'uun jedha. Itti aansuudhaan dhimma waa'ee paartii irratti yoo jette amma namni tokko jira ilaalaarraa miti biyya keessatti haa ta'u akka chaanaalii kanarrattis haa ta'u feesbuuka waan adda addaa irrattis namni tokko yeroo paartii tokko deeggaru ati dirqama yoo paartii sana deeggarte malee abbichisuun si jibba garuu as keessatti wanti hubatamuu qabu sila ati waan sammuun kee itti amane karaan dhugaadha jettee ana baasaa Oromoodhaaf tola karaa jettetti situ amana dhuunfaa keetiin miti kun anis immoo akkuma sana waan sammuu kan kootamane waan fedhe deeggaruu hin danda'a garuu ati kafaa deeggarte fakkeenyaa jechuudha hambadaalee hin deeggare ani fedhi paartii irratti illee wal dhabnu wanti nu hammas qiimii walitti qabannee asii arrabsee yookaan asii jibbee akka nama dhimma dhuunfaa walirraa qabu yookaan immoo wanta biraa walirraa hin gaheetti wal ilaaluun qabnu ture wal ilaaluun qabnu ture amma immoo gidduu keenyatti wanti argamu namni tokko yoo dhaaba kana deeggarre dirqamaatiin jibbamtaa dirqamaa yaani akka waan bariituu islaamummaa fakkeenyaa walitti qabanuu utuu immoo kiristaanummaa walitti qabanuutu iyyuu sababa paartii deeggaruu qofaafi wal jibbaan jira akka xalaata biraatti wal ilaaluun eenyu irratti immoo kun numa Oromoo irratti as deebi'e numa Oromoo kutaadhaan wal qoonnee gamanatti wal gagalchinee jechuudha isa jalqabaa caala reef bittinummaan kan keenya yookaan immoo wal jibbaan kan keenya reef dhufe beektaa isa yeroo gabroonfamnu isa yeroo Oromoo nu bulchuu sana yeroo sana walii galtee qabna ture hamma reef waan keenya jabeeffachuu wallaallee yookaan immoo yoo karaan kun nuun ta'e bifa jaalallee jiruuni abiyyi qeeqanii jarri qeeqanus jarri immoo deeggaranus jaalaluma wajjiniin yaani yoo ta'e boron namichi kun yoo nuuf tola ta'e walumaan nu fayyada jibbaa keessoodhaan qabnuuf waan ta'eef walumaan itti fayyadamu dandeenya wali si yeellaanu. Egaa amma fakkeenyaaf ani sababa anamma Jawaaris fudhaatii Baqqalaa Garbaas haa ta'u eenyu jiraatuyyuu Abiyyiis haa ta'u hundinuu dhiiga kiyya waan hin mormu waan dhugaa irratti duuna dhugaatu nu baasallee jechuudha. Haxaanuunis jecha isaa dhugaadhuma irratti waan dubbatuuf jechuudha kan inni nu gidduudhaa fuudhame. Haa ta'u dhugaan namni barna dhugaa kana hin jaallatu namni baay'een jechuudha namni zabanaa ammaa. Kanaafuu ani dhiiga kiyya hundinuu waan adda addaatiin wal qoodanii paartii uummatanus maal jedhanus sunis Oromoo kunis Oromoodha. Jibbaa keessummaa yookiin hammeenya keessummaa sana hin qabnu nuti jechuudha. Dhaloonni kuni qabaachuus immoo hin qabnu warri waan akkasiitti immoo amananu waan kana of keessaa baasuu qabu maaliif paartiin fedhe mootummaan fedhe biyya kana mootummaa hanga 7 olii lakkoofsifneerra jechuudha haa ta'u mootummaan kamuyyuu inuma deema wanti akka haafuun jiru Oromoon garuu tokko kaasee rakkinas qananiis gaddas du'as walumaan dhandhamata har'a ga'e jechuudha malee seenaa gootoowwan Oromoo dabarsanii du'an jechuudha warra du'an keessaa fakkeenyaa fudhanne amma Nadhii Gammadaa Arsiirraa fudhanne inni Arsiif jecha hin duune yookiin Shawaaf jecha hin duune Oromoo maraaf du'e Oromoo addaan qoodanii yookiin immoo amantaan nama qoodanii waan akkasiitiin ilaalcha akkasii gootoowwan
seenaa akkanaa lafa nuuf kaa'anii hin jiru jechuudha. Garuu jaarraa ammaa keessa dhaloonni kuni jechuudha. Seenaa hin taaneedha kan nuti galmeessaa jirru jechuudha. Seenaa hin taaneedha kan nuti lafa kaayataa jirru jechuudha. Akkuma nuti kaleessa waa gaariidhaan nadhii gammadaa yaadataa jirru. Boris immoo seenaan nu gaafatti jechuudha. Lafa teesseetuyyuu ijoolleen dhaloonni jaarraa kana akkana wal nyaatu gandaan wal qoodanii akkanatti mootummaa dhabanii akkanatti wal rakkisanii wal cinqanii wal ajjeesanii jedhama jechuudha. Kanaafuu Hacaaluutu maal jedhe beektaa? Warri du'an ni bahatanii jedhe. Jecha sana dhugaadha nan taa'ee ilaalu jechuudha. Maaliif yeroo harki deebi'ee harka nyaatu, yeroo harki deebi'ee harka kutu, harki mirgaa bitaa ciru jechuun zabana akkasii keessa jirra. Maaliif wanta akkanaa kun immoo haala adda addaatiin waan nuti argaa jirrudha. Kana arguurra immoo du'anii baduu nama fo'achiisa jechuudha. Yeroo tokko tokko ilaalaali beektaa ani amma akka nama tokkotti waan beeku amma waan beeku tokkotti yoo wallaalte si dirqamaa barumsa guddaa dhabdullee amma tokko inuma yaadda biyya keessa ta'u Oromoon kun illee sanyii keenya jennee namni meeqatti daguugamaa dhufee dhaga'e akkuma jettu kana hin yaaddaa fi miti akka mataa kan kootiitti amma kanan itti yaadu namni keenya yoo ilaaltu akka dhaabaan yennoo ol qoqqoodee ka'u namas illee nama deeggaru adda adda qoqqoodata. Amma dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e ijoolleen badhaadhina deeggaranu Jawaariin balleessuu yookiin Jawaariin jibbuu yookiin Baqqalaa jibbuu waan akkasiitu jira. Isa kana immoo garuu an akka mataa kiyyaatti akka kabiroota kan itti amanuutti jechuudha. Maaliif akka Oromoo tokkoo ta'eeti malee akka nama ganda tokkooti miti. Jawaar Muhammadis dhugaa yoo ta'e taphateera Oromoo kanaaf miti ma miina guddaa taphatee aarsaa guddaa wayyaanii maali soo ta'e seenaa qaba gochuu wanta kana keessaa seenaa qaba. Garuu hadhammoo gaafa inni karaarraa darbee jedhamu arrabsuutu hin taane qeequu waanuma jiru nama tokko. Garuu immoo jibbuun qabdu ofirraa fudhate. Fakkeenya keenya ati kaaftee naaf gala maaliif eenyunuyyuu hojjeteera eenyunuyyuu itti qabsaa'eera. Jawaariraayis galata qabna. Galatarraa qabna. Galata qabna. Akkuma haaluu osoo argine hundinuu keenyumaa. Egaa jarri waan walirratti bu'anii waan walitti bu'anii yookiin immoo seera dabsanii naanii wal adabuu ni danda'u. Hin danda'u. Akka keenyattis immoo adeemsi inni fudhatee inni jalqabaatii fi inni kun adda nuti ta'eera garuu haa ta'u kaa jechuun akkati yaaddetti kaan garuu namni kaan sirriidha jedhee kan amantamu jira. Kanaafuu akka feetanitti amanaa nuti jibbaa keessummaa balleessaadha malee nuti amma kana dhaamsi kan keenya keessuudha Oromoo jibbuutu hin taane Oromummaa jira ilaalchaanii waa tokko jibbuu hin dandeessu. Garuu immoo dhiiga keetii kuttee ofitti gatuu hin dandeessu. Quba kanatti tokko gattee Arsiin Jimmaatti Jimmaa gattee quba sii tokko ofitti kuttee gatuu jechuudha. Jimmaan immoo Arsii gatuu jechuun yookiin Baaleen Arsii gatuu jechuun quba tokko ofitti kutanii gatuu jechuudha. Kun wama hin jirredha jechuudha. Nuti kaleessa waliin cabnee waliin kaanee waliin miidhamnee wal gargaarree rakkataa keenya kaafannee wal jaallannee wal bira dhaabbanneetuyyuu tokkummaadhaan iyyuu jaalalaan ummata rakkataallee lafaa ol kaasaa turedha nuti jechuudha. Har'a garuu seenaan taanee galmeessaa jirra. Kanaafuu ilaalcha akkanaa warri qabdanu otoo xiqqoo fageessitanii yaaddanii Oromummaa kanatu walitti nu hambisa jechuudha. Oromummaan yoomuyyuu hin deemtu. Mootummaan kamuu ni deema, paartiin kamuu ni deema, namni kamuu ni du'a, mootummaan baay'ee ni du'a. Garuu dhaloonni waa gaarii hojjechuu gaarii taarikii hojjechuu walitti dabarfamaan fi as ga'ee qabee nullee adda argine nummoo ilmaan keenya kan nu dabarsinu waa gaarii isaa adda hojjenne kana waan ta'eef ilmaan keenya bor dubbatu waan ta'eef wal qeequun akkuma jirutti ta'e dhaabaan adda ta'uun akkuma jirutti ta'e ammeenya keessumaa baay'ee keessaa wal jibbuu dhiisuudha. Kanuma fedhiin keenya haa ta'u kaa gabaabin wanti mootummaan hin darbaa nuti hin darbinu nuti tokko isa jedhanudha. Nuti tokko yaa jarana wal jibbuu hin qabnu hundinuu keenya jechuudha. Jawaaris keenya abiyis keenya hundinuu dhiiguma keenya waa tokko wanti nuti waa biraa walirra keenya wal jibbine jibbaa facaafnuuf hin jiru uummata gidduutti jechuudha. Maaliif uummanni kun uummata jaarraa baay'ee waliin turedha. Uummata waliin har'a gaheera. Uummata seeraa fi heera qabudha. Uummata safuu qabudha. Uummata amantaa nama qoonneedha. Uummanni Oromoo kun jechuudha. Uummata miskiina jechuudha. Deebi'ee garuu walitti deebi'uun salphina jechuudha. Alagaanis nutti gammaddii waan ta'eef wanti sirraa'uu danda'u ni sirraa'a. Maaliif hundi jira tokko jechuudha. Jarri wal beeku rakkoo jira jechuudha. Nuti garuu immoo rakkoo biraa walirraa hin qabnu. Oromummaa malee wanti nu walirraa qabnu hin jiru. Kanaafuu dhaaba kamuu deeggarte laga kamirraayyuu ta'ii ganda kamirraayyuu ta'ii rakkoon sirra ga'uu hin fedhu waan gara kootti rakkoo rabbii sinirraa hin gahin ammalleeyyu rakkoo keessan rabbiin hin dhageessisin eenyu keessan taanaa jechuudha. Kan afaan kiyya dhageessan. Waa'ee Oromoo kana irratti seenaa tokkitti yoo qofan dabalee gaayyan waa'ee nuti tokko waliin gannu jedhamu kana irratti yeroo duraa beektaa yeroo Arsii fi Minilik wal lolaa turan sanatti seenaa tokkotu jira. Yeroo Arsiin achi dhaabbatee Minilikiin lolaa ture sanatti abbaan Jifaar immoo asii
nyaata yookiin immoo midhaan kan asii geessuu fi abbaa jifaar ture. Gaafa sana yoo waliin dhaabbatanii lola sana loluu dhiisanii yaani dhiisanis midhaan kan jarri nyaatanii Oromoodha jechuudhaaf malee wanti biraa jiraare sababni biraa. Oromoodha jechuudhaaf yeroo jarri gamaa diinaan lolanu asii immoo midhaan geessanii fi waliin dhaabbatanii waan danda'u dabarsanii dhufan. Hadhaan immoo kaleessa lafaa kaanee waan darbe namni hin beekne haasa'uu danda'a. Garuu ati immoo yoo seenaa beekte naasoftu jechuudha hin jedhu. Kanaafuu egaa galatoomi Kabiroo amma immoo yaada keessa yaadaan seenneetu iyyuu uma keessa keenya jiru dubbanne malee dhimma kanaaf hin dhufne dhimma biraallee ni qabna waan ta'eef egaa wanti nuti dhimmi nuti xiqqoo dubbachuu barbaanne waa'ee ijoollee biyya Arabaatti fakkeenyaaf Baareen Suudii keessatti wanta akkana adda addaa jechuudha. Kuweetii fi Dubaay hundumayyuu jiru. Biyyuma adda addaa tokko tokko keessa ni jiru. Asii achi osoo hin taane ijoolluma biyya Arabaa jiran. Innaa kanaafuu kan Arabaa wajjin yookaan immoo Paakistaanii yookiin immoo Suudaanota adda addaa wajjin kan jiraatantu jiru. Mee warri kuni rakkoon jira maa inni amma fakkeenyaaf ni jira nam tokko kan jireenyaa fi biyyaan hin bahin ni jira. Kan fedhii isaa qofa hordofu addunyaa kanarratti fedhii isaa qofatti kan amanu jira jechuudha. Kan bawwaa obbuus sababa fedhii isaa eeggachuu yookiin immoo of eeggachuu dhabu. Amma fakkeenyaaf shamarran baay'ee osoo hin taane shamarran parasantii xiqqoodhaan lakkaa'amtuudha. Amma yeroo akkana viidiyoon adda addaa kun dalagamee egaa ormuma viidiyoo waraabaa argaarta kun waan nuti argaa jirrudha. Sana booddee fidee miidiyaa irratti gadhiisa shamarran biyya Arabaatu hundumatti lakkaa'ama jechuudha. Ilmoon abbaa ofiiti ayi kootis akkuma kana taate obboleessis immoo obboleettii ofiiti akka kootis akkuma taate meeqatu abbaa manaa qabu meeqatu haadha manaa biyya alaatii qabu meeqatu ilmoo deessee kaatee sababa jireenyaatiif kaayyoodhaaf biyyaa baatee jirti. Amma nuti warra kana bakka buuneetu dubbanna yeroo dubbadhu jechuudha. Kanaafuu mee ijoolleen kuni jarra akkana godhanu kun rakkoon jira maa inni itti ilaaltame akka nama tokkotti jechuudha. Rakkoon warra akkana godhanu kuni maa inni itti warri dalagaa sagaagalummaa kana godhanu jechuudha. Warri uummata biraa kana wajjin akkas ta'anii viidiyoon jaraa dhufee jedhu kun jechuu keetii warri kun ilaalaaltee bakka deemuutti ba'uu danda'a. Tokko kan silumayyuu ajummaa keessa isaatiin jiru keessuma isaatii ajummaa akka amma jettu fedhii ofii qofaaf kan jiraatu jira beekaa. Fedhuma isaa qofaaf jedhee fedhii isaa guuttachuuf jecha kan waan fedhe dalagu jira. Akka yaada kootti akka itti amanutti isaan tokko immoo kan jiran jireenyumti baay'een yaani itti danatee wanta tokko irratti miidhamanii waan jiru adda beektaa ijoollee kan keenya wal dhuskaan barbaachisu hin jirre waa nu hundinuu tokkuma wal beekna waan ta'eef miidhama guddaa gahaa ijoollee keenya kanarra yeroo baay'ee ijoollee biyya Arabaa jiran kanarra miidhaa guddaa gahaa akka mataa kootti akka ilaalutti hojjetanii cinqamanii maal jedhanii jiraachuudhaaf laffaanii kushiinaa namaa keessa cinqamanii ka'anii gaafa jireenyi sun miidhaan gara ta'e wiitiin dhufe irra ga'ee jedhu aarii kanaa mannaa ga'anii dhiisanii mana sila kontiraata jiran bu'uus hin danda'u beektaa. Gaafachi baay'ee booda fakkeenyaaf miidhaa jechuun yeroo hedduu miidhaa waa lama jira. Tokko abbaa hojii sanaan wal lolanii yookaan immoo miidhaa adda addaa hojii itti baay'achuu waan akkasii jechuu keetii. Achi keessatti ibsa kanatti barbaadde miti sana qofa hin taane sunis waa akka jirutti ta'ee yoo hojiin ta'uufii baate hojii biraa qayyaratanii achi taa'uu danda'u turan. Maaliif gaafa hojii sana amma gaafa kaayyoo jaraa guuttatanii karaa biyya jaraa deebi'uu danda'u. Inni rakkoo jedheetti namanu inni badaa. Garuu rakkoon kana siin jedhu hamma hojjetanii ka'anii fakkeenyaa yookiin fireendii yookiin abbaa manaa wayii qabaachuu danda'u ijoolleen kun yookaan immoo maatii abbaa fi haadha jechuudha. Waggaa 2-3 hojjetanii ka'anii gaafa jireenyi jaraa kun bakka jarri yaadan gahuu fi baatee jedhee aarii sanaan gadi ba'anii bakkeetti baduu ni danda'u jechuudha siin jedhe. Tokko akka nuti amanuuti. Tokko immoo siluma fedhii garaa jaraatii qabanuuf jecha ofumaa jiraachuudhaaf jedhanii ijoollee keenya jirammoo jiraachuudha nama immoo haalii gadi jedhee sila kabajaan guddatee beeku jara balleessuu danda'u maqaa jaraadha jechuudha. Hadha kan waamamu walii galatti waamama. Akkuma mataa kootiif mataa keetiitti amma wanti kun gaafistii hin taane waanuma namni baay'een kana godhu fakkaachuu danda'a nama hin beekne. Amma fakkeenyaaf biyya adda addaa keessatti xalabaa wanti baanuuf yookiin hojiin baay'ateef yookaan birriin xiqqaateedhaaf kan ijoolleen baanu baay'ee otoo hin taane xiqqoon immoo keessaa kan maaliif sagaagalummaa mana jaazaa ta'uudhaan shishaa hodhuudhaaf bakka akkanaatti argamuudhaaf bakka baangaanii Paakistaanii biratti argamuudhaaf iyyuu mana taa'u jechuudha. Wanti jarri mana taa'anuu fi kaayyoo hin qabanu tokkoffaa baangaalichi
birrii 200 kennaafi isheedhumaan iyyuu shiishaan bitamee nyaanni bitameetu mana keessa taa'ama jechuudha. Dhugaa Yeroo inni barbaadetti dhaqanii kunoo viidiyoo waraabamu jechuudha. Kana akkasii jiru beektaa? Kan akkasii kanatu iyyuu shamarran biraallee maqaa balleessaa jiru laatte kan jireenyumaadha qofa jireenya biyya ormaa kana hin beekanu. Jireenyi biyya ormaa kun guyyaa tokkotti baynu keessaa innaan ari'amee galuudha jechuudha. Suma nuti argaa jirru kana. Harka duwwaa dhufanii rakkachuurra sagaagaluu macha kana otoo dhiisanii maqaa nu balleessus maqaa shamarran kaaniis illee obboleewwan keenya balleessuu dhiisanii otoo xiqqoo of qabaniin jedhaan gara kootti. Kanaafuu mee argaa jirta ormii ormaa viidiyoo jechuudha barrii jala dhoskeetu jechuudha yookaan immoo firaashee jala dhoskeeti kan inni waraabaa jiru isheen argaa jirtu jechuudha. Akka barbaadetti jechuudha akka jara faranjiitti itti taphataa jira waan nuti ilaalaa jirru kana baay'ee nama qaanfachiisa sabni Itoophiyaa akkana ta'e jechuun waan baay'ee afaan dubbachuunis. Dhugaa rabbi sitti jabaata yeroo laaltu maalis ta'e lammii keeti waan ta'eef dhugaa akka obboleettii kan keetii wayiitti bakka miira wayii keessi galchee si rifachiisa maaliif jechuun namni kamiyyuu kamuun ta'e waan kana wajjiniin hin dalaga haa ta'u malee immoo bifa kanaan irratti hin dalagamu miti viidiyoon dhokfamee irratti hojjetamee achi booda immoo gara kamiin fidamee asirra dhufaa asirra inni dhufee kee immoo jechuudha ijoolleen kun gaafa sana ajummaafis haa ta'u miidhamaniis haa ta'u jiraachuufis haa ta'u godhaniiru miti wanti kun gaafa as ga'u maqaa namoota baay'ee balleessaa isa tokko beekte isa biraan immoo maalni wallaahi ijoolluma biyya alaa jiran kana keessaa tokko maallaan jetti beekta waa'ee ijoollee mana xalabaatii ba'anii jiraatan kanarratti akkasinaan jettee beekta waa'ee dhuma ijoollee kanarratti guyyaatti 200 300 oolanii bakka hojiidhuma jiraatee fiituma guyyaatti 200 300 oolanii kan jiraatantu jiru naan jette wallaahi afaan siiti agarsiisee maanni jarra akkasii mo'adha maanni akka kanatti fi jiraatii waraabamanii ka'anii ijoollee kana mo'adha hunda jiraa walitti waamsisu shamarran hunda bakka bu'uu waan ta'eef qabu. Shamarran hunda bakka bu'uu qabu garuu yoo bakka bu'uu dadhabanis immoo namni immoo keessaa itti beekee hundaa miti jedhu yoo jiraates jarumti immoo ofumaa jiraatii maaliif kana godhu amma yoomitti kana godhu maali yaani amma dhan jiraatu 200 300 deemanii viidiyoo jaraa waraabamanii hin jiraatu jarumaaf waan akka mataa kan kootiitti faayidaa waan qabu natti hin fakkaatu haa ta'u malee inni jireenya dhuunfaa isaatii abbaan akka itti amanee fedhee jedhetti jiraachuu ni danda'a garuu gaafa waan akkanaa godhanu ammas immoo jara kaan maqaa balleessaa jiru. Ammas immoo jara qofattis ammas mee kan jaraa qofa dubbachuu otoo hin taane mee rakkoon dhiira biras ni jira laata inni inni laalu jechuudha. Nanuu baadhaa jechuudha bakka namaa bu'eeyanii amma dhiironni tokko tokko rakkoon uumu shamarranii irratti jechuudha. Kan birrii harkaa saamee kee ijaaza buufatee birrii harkaa saamee kee hidhee garafaa ture kaleessa illee dubbataan ture viidiyoo ittaanu kanatti dubbadheen ture kaleessa agarsiisaan ture viidiyoo jechuudha. Akkasitti jechuudha miila ishee harka ishee hidhee jechuudha. Tumaa ture beektaa manguddoodha manguddoo nama cimtuu tokko shamarraadhuma. Maaliif ijaaza buufatee kee birriin finne birrii harkaa dhabeetu akkasitti nama lamaan tumaa turanii beektaa viidiyoo callee yoo argite jiraate. Amma fakkeenyaaf tokko tokko jiru dhiirri kan akkanii shamarraa onni jira madeessanii naan sana booda Oromoo wajjin hin jiraadhu ijoollee keenya wajjin hin jiraadhu kan jedhanii immoo ammas taasifaa fuutanii waan akkanattis galu ni jiru ilaal. Kanaafuu dhiironni warri yakka akkanaa waan hin taane irratti jechuudha shamarraa irratti dalagdanullee otoo irra of qusattan jedha gara kootti of qusadhaa xiqqoo. Maaliif hammeenyi keessan kun hunda keenya balleessaa jira hunda keenya bazzaraa jira jechuudha. Dhiirri hundi walumatti waamama jechuudha. Dhiirri gaariinis dhiirri ajaanis jechuudha. Kan rabbiin sodaatu kan rabbiin hin sodaannes jechuudha. Kan duniyaaf jiraatu jira akka keessanii kana kan garaaf jiraatu waan jiraate nuuf yaada xiqqoo dhiira gaarii dhiira ilmoo namaatu jira kan fuuchuu barbaada kan jaallatee waliin jiraachuu barbaada. Kanaafuu amantaan yeroo ammaatti badee jira. Maaliif dalagaa isin daladdanu kanaan jechuudha. Kaan birriidhaaf jettanii itti fiddu. Kaan immoo maaliif ijaazaa buuftanii kaatanii durba biraa irratti fiddu. Waan adda addaa kana biyya Arabaa keessatti wanti dalagaa jirtu wanti biyya adda addaa keessatti uumamaa jiru waan akkanaati waan ta'eef waan gadhee akkanarraa fagaadha. Maaliif jaraafis immoo rakkoo jaraa hubadhaan. Maa nagaadhaan yoo dhiisuu barbaadanii yoo waliin jiraatanii gaafa dhiisuu barbaadan nagaadhaan adda ba'an. Waanuma jiru wal jaallachuun wal dhiisuun maaliif booksii dhaamti ilmi nama shamarraa tokko shamarraa jechuun nama giidoon qabne tokko ergamaan keenya akka ittiin bu'amne shamarraatti amaanaa dubartii osoo jedhan du'an jechuudha gaafa du'an ullee jechuudha. Kanaafuu jarri giidoon qaban dhiirri tokko shamarraa dhawuu jechuun kuni doofummaa wallaalummaa maxxanfachaatii jechuudha. Sanuu biyya ormaa keessatti laffaatee osuma siin osuma siin hagam namiitee iyyuu shamarraa tokko miidheetan biraa ba'a jedhee yaadeessin beeku maaliif namummaa waan qaba waan ta'eef kun seenaa keessas hin jiru. Kitaaba keenya keessas kan amantaa kamii keessayyuu hin jiru kan shamarraa haadha mana dubartii miidhi jedhu. Kanaafuu dhiirri akkanaa dhiirummaa keessan yoo agarsiisuu barbaaddan deemtanii
dhiiraa waliin wal tagaafatu dhiiraa wajjin agarsiisuun fedha. Egaa gamanumaan yaada har'a kaafne irratti itti aansuudhaan sirriitti qabanne yookiin immoo shamarran rakkoo akkanaa dubbatanu isiniif qabadhee isiniifan dhiyeessa asirratti jechuudha. Egaa sagantaa itti aanu walitti deebinan nullee ittiin dheeressinu qabiroo. Egaa jaalallii fi nageenyi bakka jirtan maratti isin bira haa ga'u jenna. Egaa hundi keessan hordoftoota chaayinaal Fuwaad Shoo jalatti argamtan hundi keessanuyyuu sheer gochuun dagatinaa laayik gochuun dagatinaa. Yaada tokkitti wayinaa eeyyamta numatu wal guddisaa ijoolleen keenya gaafate sabiskiraayibii naa godhaa sheer godhaa viivaa godhaa naa ilaalaa jette yeroo baay'ee nan ilaala ofii kootillee chaanaalii kana yoo hin fayyadamne akka waan wayii qaama jaraarraa dhiiga jaraarraa wayii ta'u kanaafuu waan nan isiniin jedhu gama kiyyaan numatu wal guddifata numatu kan olii fi numatu na walii ta'a. Numatu walitti fayyada. Kanaafuu utuu amaaraa tokkooti hadha yoo peejii banate hin arginaa guyyaa lama booda sabiskiraayibiin isaa meeqa akka ga'u. Oromoon immoo xinnoo si yaada booda tafaa waan qabnuufi gama kootiin waan isiniin jedhu dhiifama wajjiniin sabiskiraayib godhaa fi sheer godhaa fi Egaati mucaa kana. Egaa anis wantani asirratti immoo xiqqoo yaada wayii isin rakkisuu barbaade maa inni beektu amma yeroo ammaatti chaayinaaliin kuni kan isitti ka'aa ture kan balaa buusaa itti ka'aati jechuudha kan jibbaa jira osoo hin taane. Yeroo oofaa. Yeroo oofaa wal arrabsaa namni ka'a ooma ofiitti ka'a taanaan. Ooma ofiitti ka'a. Ooma ofiitti ka'a namni ittiin ka'u. Kanaafanii isinitti kaa'adhee isin jibbaa keessoo kan hin qabne hin beeku jedhu hin beeku akkan keessa kootii waan tokko hin qabne jechuudha. Namni waan ofiitti ka'a. Eeyyoo. Egaa obboleewwan hundi keessanuu warri waayifaa biyya alaatii fayyadamtanuu wantan isinitti dhaammachuu barbaadu jechuudha. Yoo isiniif danda'ame jechuudha. Yoo isiniif danda'ame amma yeroo ammaatti sabiskiraayibiin kiyya guutee jira chaayinaaliin kun kana booddee rakkoon qabu jechuudha. Seera isaa guuteera sabiskiraayibii jechuudha. Amma sa'aatii qofatu nu irra ta'a jechuudha. Sa'aatii qofatu jechuun viidiyoon kun ilaalamuu qaba dirqama banamee lafa kaa'amuu qaba jechuudha. Egaa shamarran yookiin immoo dhiirri bakka waayifaa bakka dalagaa jirtanu yeroo dalagaa keessan deemtanu viidiyoochuma kana bantanii osoo sagalee gadi qabdanii lafa keessanii jechuudha. Kana isin gaafachuu barbaada kabajaaf ulfinaa waliin mee waliif rakkachuu abaru. Amma sa'aatiin kun ji'a lama qofa tafe ji'a lamaan kana keessa sa'aatiin kun hin guutu taanaan egaa chaayinaalii akkanatti dalagnee cinqamaa jiru kun ekspaardii ta'a jechuudha. Kanaafuu mee birmannaa isa jedhamu jiru miti birmannacha isa jedhamu sana mee yeroo dalagaa keessan yeroo jarri shamarranis yeroo madaamiin keessan hojiidhaa isin waamte banaa lafa kaa'aati sagalee gadi qabaati waayifaadha galata rabbii. Maa jirru sa'aatii 12 yoo waliin haasa'arumaa rakkoo guddisanii. Kanaafuu banaatii lafa naa kaa'aa guruppiiwwan adda addaa keessattis sheernaaf godhaa jechuun barbaada. Egaa hundi keessanuu bakka jirtan maratti amaanaan koo kun akka isin bira ga'uun barbaade. Yeroo bantanii lafa keessanuu kunoo yaada yoo qabaattan toora asirra jiru nu argachuu dandeessu. Waatsaappii nu argachuu dandeessu. Feesbuukiin kun asirra jira toora asirratti jiru kuni waan nu argachuu dandeessan. Koomentii jalatti yaada qabdan ergaa qabdan yoo dogoggorre waan keessaan kennamuu qabu waan si jabeessu yoo dogoggorre waan na jabeessuu danda'u waan adda binaatti qabdu bakka itti jabina qabdu waan itti immoo jechuu qabdu yaada kennuu barbaaddanii isinumaaf waan ta'eef kanaafuu xiqqaaf guddaa keessan shamarranis dhiira hunda keessanuu nan kabaja nan ulfeeffadha waan ta'eef yaada isin naa keessanuu nan fudhaa isinirraan qooddadha jechuudha. Kanaafuu isinis kana na rakkadhaan jedha galatoomaa horaa bulaa bakka jirtan maratti nageenya isiniif hawwina.